Ani immoo waan kanatti gaafan galu waan kana keessa rakkoo kana keessa nan galadhee ijaanne akka ummati walloo rasaasaa rukutamanii dhufan gaafa jedhanii dhageetuma fiigaa deeme. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma waadaa gallee rabbiin abdannee hidhaa baasnee guyyaa har'aa sheeka kennaa Sheekh Adam maqaballeessiin durriyoota wambadii gara garaatiin irratti gaggeeffamaatiin ture. Ustaaza baga rabbi nagaa isin baasi. Tokkoffaa akka dargaggeessaatti akka nama miidiyaatti dhiifama isin gaafadhaanii. Deebisamaa gala. Baga rabbi nagaa isin baasi. Amiin. Sinillee baga nagaa nu eegdan. Ulfaadhaa isin jechaatiin mee qaama isin hidhe beektanii? Qaamni nu hidhe egaa achuma keessaa ijoollee hojii wajjin dhufte fuula isaanii malee maqaa isaaniillee kana jedhee waan hin beeku qabu. Akkan deemetti immoo uummanni qarshii qabatee uummata Oromoo irra dhaabbachuudhaaf uummata rukutame kana immoo akka baay'inaatti kan ilaales yeroo sanitti ana asumaan birri 45,000 natti laatanii 45,000 sani nama 15 fi 3,300 reete jechaadha. Achumaatti fufee bareentu sadii namni tokko nama lama ta'anii 40,000 natti laatan. Asumaan immoo namni lama Bishoftu dhufne jedhanii boros immoo itti deebanaa deeggarsan goone jedhanii namni tokko 4,000 namni tokko 2,000 natti laatee walitti 46,000 ta'e. 46,000 sani haagana nama 8tti rukutamee dhufee ture. Nama 8 saniini 4,400 laadhe. 4,400 laadhee birriin qarshiin harkatafe immoo jira. As dhufe gara Hayilamaariyaam Maamuutiin deebi'e jeneraal hospitaaliidha. Yeroo deemetti namni lama gatii siree isa lakkoofnee fi 5,500 kaffalee takkas immoo jetti 2,000 walitti 12,000 kaffalee. Magaalatti qarshii isin harka gahee harka namaaf laatti meeqa? Qarshiin na biratti gahee namaaf laadhe kan hirree gara 100 wayii kan ta'u. Qarshii 100 fi 500 dhagahee. Qarshii daawwattoota keenya qarshii harkatti isaan qabatan qarshii hagammaa isaan harkaa bahe 100 fi qarshii 500 akkaawuntii isaanii keessa kadhuunfaa isaanii keessa 250 ture akkasimi 250 ture gama biraatiin ammoo akkaawuntiin isaanii irratti namoonni dhufanii mallaqa itti galchan qarshii 600 jedhame osoo hin taane qarshii 60 fi 60 fi 200 ho'i 250 muka isaaniitiin walumaa galatti miidiyaa keenya irratti isin maxxansine jirra ragaa akkaawuntii isaanii guutumaan guututti walumaa galatti nama kana haa ta'u jedhamee ji'a Ramadaanaatiin ji'a ulfaataa kanan ji'a namni waan qabu walii kennuun nama kana guyyaa 2-3 mana hidhaa keessatti dararaa turan jechuudha. Walumaa galatti amma kadabra dhiise kadhufu kana ganaa nama keenya akkana godhuu haa dhiisnu. Durriyyee fi wambadeen umrii isii guutuu hannaan jiraattu nama akkanaa kana maqaa balleessaa miidiyaa gubbatti hidhuun waan biraa maqaa balleessuun waan biraa salphisuun waan biraa gocha suukanneessaa gochoota fofokkataa hedduu isaan irratti raawwatame. Kanaafuu akkaawuntii isaanii guutumaan guutuu qulqullu birri takka ka gubbaa isinillee birri takka illee hin baasne birrii 60,000 fooyyessan ammoo warroonni qaamni dhimmi ilaalatu koreen hundoofte ammoo fudhatteetii jirti. Majlisni gama biraatiin ammoo maaltu jira isaan majlisa isinidhe ustaaza majlisni isinidhe moo isin baase? Nan baase malee. Majlisatu sheekotiitu isaan hidhe waan jedhamullee deemaatu hin ture. Gama biraatiin ammoo ajandaa sheekotiin hattuudha jedhanii sheekotii irraa kabaja jaalalaa fi amanamummaa silaa sheekotiin nama biratti qabdu mulquu yaalamaa turan. Ijoolleen kunniin ajandaa diin itti kenne fudhatanii maqaballeessi karaa sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti barreessuudhaan tiiktaak irra dhufuudhaan laayivii sanii qoosuudhaan kallattii garaagaraatiin isaan maqaballeessaa turan. Dhuma irratti namoonni isaan baasuu keessatti majlisni Oromiyaadha itti gaafatamaa hajjii fi umraa Sheekh Jamaal Aliyyi abbaa keenya abbaa hunda Oromoodha. Akkasuma ammoo majlisni magaalaa Adaamaadha Sheekh Mahmudii fi akkasuma jilli isaa wajjin isaan mana dhaqanii hidharraa baastan hundum keessa ulfaadha jecha xumura irratti ammoo abbaa keenya kana hamilee akka malee cabe isaan illee nama gargaaramuu qabu waan ta'eef walumaa galatti akkaawuntii karaa viidiyoo kana jalatti ni barreessina waan ta'eef akka gargaartan akka waan dandeettan kennitaniif akka hamilee isaanii tuqamisan hamileen isaanii cabesan akka deebisnu yaamicha dhaamsa jabaa isinii godha. Dhuma irratti ammoo akkaawuntii keessan qomaan qabdanii akkaawuntii kun kagamtaa Oromiyaati
iskiriin jiratti illee isinii barreessaa haa ta'u jecha haadhamoo isinitti himaa kan nigdi baankidha akkaawuntii nigdi baankidha kun ka gamtaati mi kun ka gamtaati akkaawuntii gamtaadha 105140 lakkoofsi bilbilaa isaanii ammoo 0965317844 kun ka gamtaa Oromiyaati. Baankii daldala Itoophiyaadha. Baankii daldala Itoophiyaadha. 58 kallattumaan buuk kanarratti gargaaruudhaan waan qabdan xiqqoo sun jenne hamilee isaanii abbaa keenya kana manguddoo keenya kana akka gaachanaatti akka gartee abbaatti jaalannuu fi kabajnu hamilee isaanii tuqanii nu jalaa miidhanii walumaa galatti ammoo baga rabbii isin baase uummanni Oromoo isin gargaara isin jabeessa lafa jirtanitti akka jirtanitti jabaadha ammoo dogongora xiqqoo tanaa jettanii uummata keessan kaleessa gargaaraa turtan abadan duubatti hin deebina abadan wambadee sanniin durriyyee sanniin ammoo akka gibbii san hin seenne qaamni mootummaatis qaamni dhimmi ilaalu hundinuu akka mooraan seenne akeekkachiifni itti kennamee jira sadarkaa inumaa mootummaan ni hina warra burjaaja'insa uummata keenya walloo da'oo godhatee uummata keenya burjaajessaa jiru jennaan nuti qaama nama hidhame hiiku malee qaama nama hidhuu miti dinneetiin jirra kanaan ala ammoo isaantu dhimma ilaalataa waan jettan dhumarra yoo qabaattan ammoo qaamni galateeffatan yoo jiraattan ammoo carraa dhumaa isinii kenna. Hayyee galatoomaa hunduun keessanuu uummata Oromoo warri biyya alaa jirtanis biyya keessa jirtanis naa galatoomaa naa jiraadha warri majlisaas galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebana dagagaa.